kan lagaa wal qooduu hin dhalatin, yoo dhalate hin guddatin, yoo guddate hin dubbatin, kan facaase hin marginiif haa qummunu. Oromiyaan alalistu, Oromiyaaf jecha lubbuu koo nan kenna. Dantaa yeroo fi garaaf jedhee lammii koon gurguru. Daangulee jiraataan jedhama. Teessoon koo dhiya Oromiyaa magaalaa Najjooti. Naannoon Baalee jedhamu jiraachuu danda'a. Garuu Oromoodha malee Oromoo Baalee miti. Oromoo Baalee jiraatudha. Kan isa Jimmaa jiraatus akkasuma. Obomboleettii 22 Asoosama dheeraa barreessaan Natnaaboon Nagaasaa Waaqjiraa Abukaatoo fi Gorsaa Seeraa Seenessaan Abbaa Seenaa Arsadee Obomboleettii 22 Kutaa 25ffaa Kutaa 24ffaa keessatti dargaggeessi mataa faaxuu tokko hoteela Bishooftuu afaaf taa'ee danuu eegaa turuu isaa. Dargaggeessi kunis Barraaqaa Booruu ta'uu, Barraaqaa Booruu danuu wajjin akka wal arganiin haala danuun keessa ba'e bakka danuun itti poolisotaan to'atamuuf turee fi akkamittiin akka harkaa miliqe tokko lama jedhee tarreessaafi ture. Danuunis waan Barraaqaan jedhu kana gaafa dhaga'u amanuu hin dandeenye. Akkamittiin akka Barraaqaan kana baruu danda'e gaafa gaafatu, Barraaqaan akka danuun amanuuf jecha kumeen poolisii ishee hordofaa tureen maal akka jettee miliqxe. Gommaan konkolaataa poolisichaa mucaa xiqqaa feestaalii baatee jiruun akka itti dho'e. Mucaan feestaalii baatee jiru suni danuu fuudhee mana Oromoo tokkoo galchuu. Mana Oromoo tokko sana keessa dargaggeessi jiru immoo akka qajeelfamaatti manichi kan shakkamu waan ta'eef danuun mana sana gadhiisee dukamiin yookaan Bishooftuu deemee akka bulu akka qajeelfamaatti kan isatti hime ta'uu. Danuunis bu'uura kanaan gara dukamitti qajeeluu. Danuun dukamiin ga'ee hoteela Horaa Arsadee qabachuuf hoggaa jedhu waraqaa eenyummaa isaa of harkaa dhabuu. Waraqaan eenyummaa isaa poolisiitiin fudhatamuu yaadatee rifachuu isaa. Akkasumas danuun kanaan dura barataa yuunivarsiitii kan turee fi yeroo ijoolleen barattoonni Oromoo 350 hari'aman kan duukaa hari'ame ta'uu. Waraqaa kanaanis hoteela sana qabatee bulee ganama gara Bishooftuutti qajeelee Barraaqaa wajjin wal arguu dhageenyeerra. Barraaqaa fi Hiriyoonni isaa yookaan tuutinni keessatti gurmaa'ee jiru waldaasa ta'u dhaaba siyaasaa danuu hamma kana maaliif hordofu? Barraaqaa booddee eenyutu jira? Danuun kan Barraaqaan faa jedhan sana ni fudhataa laata? Danuun hanga kana maaliif barbaadame? Jarri kun walii galu moo wal dhabanii adda ba'u laata? Kumeenoo akkam taate ni qabamte danuuf jettee aarsaa kaffalte jechuudha. Waan fedheefiyyuu kutaa 25ffaa waliin haa hordofnu. Danuun kan Barraaqaan jedhee erga dhaggeeffachaa turee booda gaaffii akkas jedhu gaafate. Amma gabaabaatti maal narraa barbaadda? Yookaan maal narraa barbaaddu? Barraaqaanis akkas jechuun deebii kennuufii itti fufe. Sochiin tokkummaan humna jedhu kan jalqabe dargaggootaani.
Harka wayyaa jalaanii qeerroon Oromiyaa hedduun ijaaramaa jiru. Jalqabaa ofirraa eegala. Kana keessatti makamuu fi dura waadaa seenta. Hirbuu galta jechuudha. Kan lagaan wal qooduu hin dhalatin, yoo dhalate hin guddatin, yoo guddate hin dubbatin, kan facaase hin marginiif haa qummunu. Oromiyaan alalistu. Oromiyaaf jecha lubbuu koo nan kenna. Dantaa yeroo fi garaaf jedhee lammii koon gurguru. Aarsaa wareegamtoonni kanaan dura kaffalanii, kan goototi Oromoo kaffalanii galmaan hin ga'a. Jettee waadaa seenta. Lagaanii wal qooduu hambisuura darbanii dargaggoonni maal akka jedhaa jiranii beektaa? Mucaan durbaa tokko eessa dhalooti kee jedhamtee jennaan deebii isheen laatte nama ajaa'iba. Daangulee jiraataan jedhama. Teessoon koo dhiha Oromiyaa magaalaa Najjooti jette. Gaarummaa kanaa agartee dargaggoonni keenya hanga bakka jabaatanii hubattee teessoo gaafa himatanii hundi isaanii Oromiyaa waamu. Oromiyaan keessaan ni bu'u. Ba'a Oromiyaa, lixa Oromiyaa, kibba Oromiyaa, kaaba Oromiyaa sitti hin tolu? Wallagga bakka afuritti qooduun Shawaa bakka ja'aatti, Shawaa ba'a, Shawaa lixaa, Shawaa kibba lixaa, Shawaa kaabaa, godina addaa Oromiyaa fi godina addaa Adaamaan qooduun tokkummaa keenyaa fi ni gabbisaa laata? Harariin, Jimmaan akkasumas godinoota adda addaa Arsiis ta'e Baalee, Booranaa akkasittiin bakka adda addaatti qooduun tokkummaa keenya cimsaa laata? Nuti kana faana buunee teessoo himachuun Oromiyaa addaan qooduu fi tumsa gochuu nutti fakkaata. Kana falmina. Ijoolleen abbaa gadaa garaagarummaa tokko malee wal cina dhaabbachuu qabna. Wal ajjeesuun hafee waliif du'uu qabna. Wal irratti du'uu qabna. Eeyyee biyya keessaaf alatti iyyinee iyya dabarsuu qabna. Tole, amma dirqama koo natti himuu dandeessaa? Ammarraa eegaltee bakka ajajamte qofa deemta. Waan ajajamte qofa dalagda. Anaan malee nama biraa beekuu fi mirga hin qabdu. Kun garuu yeroodhaafi. Yeroo dhiyootti yookaan yeroo haalli mijaa'u hunduma waliin wal barra. Tokkummaa keenya addunyaaf labsina. Waldaan keenya kun dargaggeessi Oromiyaa kamillee aarsaa kaayyoon alaa akka kaffalu hin fedhu. Kanaafuu fedhii ofiin deemuun balaa hamaa fiduu danda'a waan ta'eef jedhee barraaqaan osoo dubbatee hin fixin danuun fudhadheera, eeyyee fudhadheera jedhee barraaqaanis akka ati fudhattu ni beekna. Kaayyoon kun haaraa miti bari. Kan Oromoota hedduun keessa jiranidha. Keessa turanidha. Isuma waaltessine bifa tokko qabsiisaa jirra. Daandii tokko qabachiisaa jirra qabsoo Oromoo. Sa'aatii kanatti dargaggoonni Oromoo 2-3 fi isaa ol ta'anii mari'achaa akka jiranii gabaasi bakka adda addaarraa dhiyaatu addeessaa jira. Lamaan isaanii waa'ee daandii baaburaa Araadaa Giyoorgis yookaan birbirsa gooroo biratti lafa keessaa akka qotamu godhamaa jiruu fi waan naannoo sanatti ta'aa jiru koodii fi mi'oota argaman jedhaman waa'ee hordoffii mootummaa fi qaamota biroo ilaalchisee sochii gama hundaan godhamaa jiru akkasumas
babal'ina Habashootaa baddaa Shawaa Haayilaandi balleessee Oromiyaa bakka afuritti qooduuf jiru irratti mari'atanii. Koodii danuun waraqaa irratti barreesse irratti falaasama yeroo dheeraa taasisanii. Booda ka'anii walitti marmanii ni gammadanii. Hiikoo barreeffamichaa waan argataniif gammachuun isaanii daangaa darbe. Miira gammachuun harka wal qabanii. Kun Oromoo Wallaggaati. Kun kan Arsiiti. Kun kan Shawaa yookaan Baaleeti. Kun kan Booranaati. Kun kan Harargee yookaan Oromoo Wallooti. Jechuun hafuu qaba. Kana irratti qabsaa'uu fi kan hin beeknes gorsuu fi waadaa waliif seenna. Jechuun waadaa waliif seenanii. Harka isaanii walitti rukutanii deebisanii walaammatanii. Wallagga Oromoof abbaa miti. Oromootu Wallaggaaf abbaadha malee. Shawaanis akkasuma. Baalee Farsii, Booranni, Kamisee, Jimmas akkasuma. Akka nyaaphiittiin waamu kana osoo ta'ee Oromoo meeqatu jira ture. Akka garaan ta'uu marqaan galaan ta'uuf malee isaan Oromoo hedduu uumuu barbaadu. Nuti garuu Oromiyaan bal'oodha. Oromoon hidda kuushii tokko jechuudha. Naannoon Baalee jedhamu jiraachuu danda'a. Garuu Oromoodha malee Oromoo Baalee miti. Oromoo Baalee jiraatudha. Kan isa Jimmaa jiraatus akkasuma. Kanaafuu nuti tokko lagaan wal qoonnee wal nyaachuu hin qabnu. Eeyyee kanaafuu waadaa seenna jechuun gammachuu isaanii ibsatan lamaan isaanii. Oromiyaa keessa bakka hundaatti dargaggoonni kaayyoo kanaaf gurmaa'anii ka'aniiru. Obomboleettiin kun nyaapha hirriba dhowweera. Eeyyee obomboleettiin kun nyaapha hirriba dhowweera. Qaama mootummaa keessallee harka wayyaa jalaan kaayyoo kana kan deeggaran guutaniiru. Jabaadhu viivaa jechuun walitti marmanii irra deebi'anii walaammatanii saggoo qabanii wal urgufanii ija keessa wal ilaalanii. Kana gidduutti barraaqaan bilbilaan bakka biraatti ergaa sa'ee booda ramaddii danuu itti hime. Danuunis injifannoo booda wal agarra. Eeyyee injifannoo booda wal agarra jedhe. Harka barraaqaa qabee surgufe. Barraaqaanis qabsoon ni kufa. Qabsoon garuu itti fufa. Ilaa kanan sitti himu. Daba warra nyaaphaa yoo agarte saaxiluu hin dhiisini jedhe. Lamaanuu gara dirqama isaanii kennameetti karaa itti bobba'anitti qajeelanii karaa bobba'anii. Injifannoon uummata Oromootiif.